agarsiiste amma nu agarsiisi. Barreeffama an keessan si barreesse Maariyee si fuudha lubbuuti kaayiroo si fidadha naan jedhe jettee miti walii galleemi waan irratti walii galle wal jala jannatan iskiriinshot godhi asirratti garsiisi mi haasee hafuudhu dadhabu sadaqallee sitti kadhee si jiraachisu. Kunoo si fuudhee jira. Jabaadhuun agarsiisii carraa kanatti fayyadamee yoo dhugaa qabaadha. Maal rakkoo qaba kummaa? Nama akkuma fuuldura saalfachiisi doktora. Na saalfachiisi. Wallahi na saalfachiisi ol baasi. Ante doktor immoo ati doktor carraa nu kenna takka. Maa baati sila agarsiisi. Carraa nu kenna. Anaasa. Sagaleen tiyya dhagahamu. Ya doktor amma dubbiin amma akkasiin jettu san shuutii maal osoo hin ta'in. Mucattiin daandii itti si jaalatu barbaada jirti beektaa akka hubadhe tamma akka argetti tooftan akkanaa hin jira beektaa kun amma akka ati fahamuu dadhabdee amma odoona taate qaata fahamee ol galchaa beektaa. Dubbii fahamuu dadhabuuti malee mucattii ijjiitti wayiitillee haasaa wayiitillee qabdanii hin beeksisaa namni ijjiitti qabu maal godhaa gubbaa kanarratti booyaa miti jalaa walii mataa beektaa. Mucattii fahamati bakka fahamiti ol galchi qaama seenaa gootaa daggami maal goonni kan dura seenaa hojjete isin agarsiise. Ayisuusii lama godhadha. Bakka ayisuusii lama godhadha akka ta'u kana nasitti hima. Di dhugaa rabbi shira nurratti oofartan kana dhaaba wallaahi nu hagammaa takkitti hidhamne akkana biddilimsii marannee ciciifna obboleesso. Makiinaa lama oofna kana dhaabaa dhugaa gadi qabdure sare ati dhiira miti ka asbootu atlitti dhaqii tanuma gaggabinurra. Koy. Seenaa gaafii gaafadhaa amma sulluqaa galgallana dhageeffadhu. Kaayyoon isii yoo kaayiroo dhufuu taate faayila isiin attaa soorfattu. Jaarsesii bakkeonni dalagu beeka. Dhaga'i sabakaa kiyyaa namni reef dubbatu jirtu tamaam dhaga'i ani ammallee keessa hin deebine qabeenya kiyya hanga umriitii dhaladhee guddadhee imkin waggaa 7 ta'a imkin waggaa 8 ta'a imkin waggaa 6 sanii ol ta'a sanaaga as keessa jiru anaa fi rabbii warra kiyya beeka. توري أصلي سيمان أما اللي والله أنا أصلي لبوت يسيف كنا والله ربي نشاهدي بريمتي أتبري بربادمتي أنا نفسي يسيف كنا نفسي. فينا واثق مو؟ سأجلس إيه. لا بري أصلي بربادمتي. أنا كبير براكنا نقول إذا بيكو بيتا. أواتا بري ككابيتال كجودا هي دم الجارة للنسيرة دم أنا متجدد كريدي فأجر كل نالكم يقولوا جل بادياتي. أما تيو بري جودا وهي كواسة بري تركمك أكيد تجهزها تجارة بريمتي mana dhaga'i birrimiti mana qabdi ko ayo birrimiti mana milee aboo jaddi jala na sai na koy aboo jaddi jala na qabam jala kaasa kun kamini gurra qabe gaddarba eenyuuni Abdul Rashid san dhaga'i asli abbaa seenaa bonaa kiyya birrimiti ani mana miliyoona tokko asagalin bitame ar'aamiti min zamaana waan waggaa tokko adaamatti bitadhe maqaa kiyya waa hunda geeffame qaba isaanis maqaa kee irra si jijjiiruu barbaadde birrillee waan akkaawuntii kiyya irraa qabu hunda si jijjiira si gala biyya abbaa keessatti ani qalditti laffa'eetiin fuura xuruurra dheeffinne shinti beeti arabaa ka fidee fi ani jireenya kiyya nama jaaladhu wajjin dhaga'i asli nama jaaladhu wajji bultii jaaladhee ilmee gaggaarii irraa argadhee jiruu gaarii laayivii gaarii kara keerii irratti ilmaan tiyaddiin irratti guddisee du'a jecha yaada'ani si galee bakka firii seenaa jaamana komantiitiif mirgi biyyoo eegamu qaba. Mukatti mana kaartaa pilaanii sagaleen tiya dhaga'umu jirti asli. Dhagamaa jirti kun ijoolleen deeggaraa jiran hundi ka wannoo keessatti makaa farsoon jedhullee kaayiroo deemna wajjin geesse eegsisanitti wal isin jala fakkaate malee ani osoo isatti nimne kaayiroo deemuuf baasaboora qaba isin agarsiisaa tura kushinaa keessaa bahee. No. Baasaboora isin agarsiisa. Akkasii miti wallahi ani la. Kijiba namni kijibu kanaa miti.
Kanaafiyyuu والله دكتور شلوكا جيجي وجونا سعودي لا كوسا توكو نا بريسا وجونا سعودي لا كوسا توكو نا بريسا شلوكا غلغلا نا جيجي Wai seenaa koo qabeenya kana ga'u kana qabattee bakka malee seenuun kee na gaddisiisa dhugaa rabbi. Wallahi tokko bakka taane seente. Sila Hamzaa fi Reedii bira galuu qabdii bartuni. namni zala teettanii natti dawwaltan irratti hin dawwalina namni zala teettanii irratti dawwaltan irratti hin dawwalina isinii himee jira isi agarsiisa asli turu viidiyoo bana ani baasaboora waa hunda kennee geeffadhee kaayiroo akka haati kaatee osoo namatti nimi piraanki gootee deemtisan agartee miti sagaleen tee dhagaamti Dhagaamti bareedduu koo haasa'e. Ya Allah, network rakkise. Qashtiyyee networkidha. Jaartiree dillee nuuf fuudhetti siin miliyoona lamaa mana biteennaani. Waay. Seenaa Waay carraa waa'ee mana haasayuu waa'ee mana haasayuu waa'ee kana soina wama biraa himat wama biraa dokkuma reediin jedhe bakka malee. Doktor deebite ammoo isaa deebite. Ani kan jiru qoy reedi faasli walitti fakkaatanii dhuguma sa. Mujahidin dogongoruu noortu. dhagee ani intala waan jette raga dhaabattu intala pirankii barbaaddu miti warri pirankiidha seenuun pirankii gooti jettanii Dhagaamaa jira seenaa. Si dhagaara anuma si dhagaara. warri na dhaggeeffadhu akkas warri piraankiidha jettanii ani pirankii miti asli dhugaan jaaladhe dhugaan wajjin haasa'u jira dhugaan lubbuuti isaaf kenna ilma jegnati ilma leencati ilma arsiiti arsoomni qorsooma asli yoo argadde ani asli dhiisatiiti ummaa isa deette galata galfatu barbaada wallahi laazim wallahi wa rabbil kaaba jechuudha maaliif yoo jettan isa haadha isa deette addunyaa kanarratti isa qopheessitee eega qopheessitee geessitellee sagalee tee dhagahamu jirti Inda dhagama habibti abshiri dhagaa. Eega addunyaa kanarratti deettee qopheessitellee maqaa asli jedhu isii baaftee mindaati waan ji'a takka asirraa yoo jiraatan haadha fi abbaan kee ergee fi akka isaan roomaantikii godhan. Roomaantikii. Abboo ittiin dawwalina laa ilaaha illallah maatti dawwalan. Abbaan jiru manni maakina itti walalam sodaadha. Maaliif akkasitti hojjette waan jaalalaa nama jaalatu beeka wal jaalatanii wal fuudhanii wal jaalatanii isin argatanii kana waan ta'e. Roomaantikii maaliif si beeka kurraasii ibsanna nu ifaan hin jiru ganda kenna. Maaluma taana wada. Anaaf si tokko waan ta'eef maatiin kennaa hojjetanii dhiisi doktoritti himna lakkoofsa warra kennaa. Reedi sagalee isi dhagaan jiru sin dhaga'u jirtani. Mi'uutira jirti dhiisi. Wallahi Anaaf asli tokko waayila dhageeffadhaa wanti Oromoon baruu qabu. Anaaf asli garaagarummaa takka hin qabnu. Jireenyi keenya tokko oolman keenya tokko. Kanaafuu ka isaa kiyya waan ta'eef roomaantikii ammasii jettu san maatii keenyatti ergina waan rakkoo qabu. Aadaa ergina. Asli azzala ta'anii narra dawwaluu jiranii wayyee.
kanaaf duraan dursee wallahi isaanis mindaa ji'a takka hin ergaaf akkaawunti isaanii naa ergi yoo Meeqaan jiraatanii dalaydaati? Meeqaan dalayda? kuma riyaala 2,500 dalagadda. Maal gooti bire mindaan ji'a takka soddaatii teeti. Tajii alamaa yoo argiteef si erga akkaawunti. Yaani ji'a lama dhiiseen ji'a sadiituun erga jechuun amma kana osoo tinatti hin dubbatin si raajii haadha ummaa teeta si argite san raajii godhadhe jechuu eega si dahan maqaa Hamzaa Hassan Muhammad sagalee diya nagaamtu. Hin dhagaamti haasa'e maaloo miira. Hamzaan ana mukhabiraat. Fakkeenyaaf Hamza Muhammad Sultii Ahmad jedhanii hin baasne aslii jedhanii laal aslii. Coggaarreen na gubata. Hamzaa jedhin tallee kan. Bar maqaa kee ka ummaan teessi geettee raajif aslii jettee si baafte kana sababa maqaa keetii kanaafi ummaa teetiif abbaa keetiin ergaaf mindaa ta'e tajaa takkaa jedhee dubbadhe yoo lakki tajaa takkaa xixiqqaa. Carraa kennaa akka intalaati waa dubbadha. Doktoraatiitti dubbatuu barbaadeetti. Seenaa itti deebitaa qo'inaa dubbattu akka intala doktoraati waa dubbadha jettee akki dubbisaanii makii maal taatan? Baate. Simmeetaawii taatee baate makii. Amma laala ila jedhan asli faamuu dadhabdee harka isiin jechaa jirtu. Moggaaf nummaan maqaa keetii kunuu Hamzaa Afarsoofaa caalaa jette yaa oreedii caaluu baatullee. Doktoraatiin. Kanaaf asliyyee wanta isin jedhuu barbaade jala taanillee nadda walan jala taanillee kan jedhanii barreessanii ani nama jaaladhuuf lubbuuti yeen kennaafi ani lubbuuti siif baasa asirratti amma isaa kana nama 4,400 irratti kosii hima nama 4,400 irratti waan fedhe godhootti naan jette amma siif godha jechuu isaati ammaa kanaan. Waan angoon isin jedha hin gootami. Siif godha amma isaatii kana waan danda'urraa waan qaburraa amma siif godha. Hayyee waan gootu yoo dhugaan na jaalatta ta'e. Firii makii firii billaalee ka firii makii. Aboo callisaa kaa'u ijoollee jaalala keessa jirra nuti amma simmeetti keessa jirra. Firiin keessan haa citu. Akkana gootaate amma seena. Tokkoffaa Kaayiroon biyya dhufanii nuhura akkanne keessaa kanatti waan qallee jaanjaa jiru. Eega mana hadaamaa taakilaanii qabu qabaatu. Eega maallaqa guddaa qabaatee rabbiin umrii kanaatti daa'ima kanatti birrii kennu. Kaayiroon dhufu. Xiqqoo shashaqqaladhu. An hajjii dhufu. Lala barka asitti afaanis qabala alkaayiroo ani amma awwal osoo sitti himini dhufuu barbaada. Ishi. Anama gurra ustaaza ta'e raaka du'aa nama arrabsuu dhiisa tasgabbii nama dhageeffadha. Hajjii dhufuu hedamassa. Achumatti sheekamaan bifaanii garuu hajjii wajjin hajjinee achirraan biyyallee gallee warra keessallee na barsiisee warra biyyallee si barsiisee sargii godhanna hajjii dalagadhi ammaa dhulkii bultii addunyaatti baatuma sagaltame baatuma takka keessaa baate hajjii. Doktor sagalee kee marwa si jalaa iyya. Marwa maat jala iyya simmeetaawii taate uumamuu iyyaa jiru. Miira keessa galte. Ana wayyaa humuu jiran. Sayan man dhagama. Bakkee ma jirtu Miira keessa taree. hajjii Nuti qabee. kun yaada sirri moo yaada sirri miti jedhama. Agarsiis itillee waa argattee narraa. Yaada filatamaadha. Agarsiis waa argattee na dagachuuf ammala maal waa hiriira irratti qaba miskiintittiin biyya kana dhufee riyaalli jiru biyya kana. Yaa rakkoodha biyya kana saanuu samoona keessaan hojjeesaa jira akka tasaa sii as ga'e yoo isa ajjeesan faa rakkoodha sii galee. Reetii mujattii tana. Asli dhagahi bakka waa argitetti na dagachuu dandeetta jettu sanii osoo Ati dhagahi bakka waa argitee na dagatuu dandeetti ibsanitti osoo ka xayyaara oofu dhufe siin hin jijjiiru an si galee ka xayyaara oofu osoo dhufe siin hin jijjiiru. dhugaadha jijjiirus hin qabdu jalaan haasofna boodaan isii barreessa waa'ee isaa sirriitti akka kana caalaa jaalattu na dubbisi.
أو تهديد لا ليه بتموت في الدنيا أنا فضل ريدي مسلا يار صاحبك يا ريال يا كم ترى براد الران في النجاة فضل واحد أنا ما دام كنا دعينا ريدي دعي TV cami anu wae mana ada makara dagena wallahi ya dura wan dura ni serius ni jadi karo ne ana yetta hamza yetta ani yachuda ne afi aslin tokko jarri biradu gade sin ormuma ana aslin tokko kabenyi za kabenya kiya kisi ni za kisi tiya endo mamma yenya kana difne male gafa dur wal jala tokko jarti tokko litti funa yacha durre yubeida Duma kadar namni kenna safuna jada jenne kophaatti fuune siigale. Kanaaf shakkini seena yaa'u ani reedi jechuun asli jechuudha. Asli jechuun reedi jechuudha. Waa'ee maisaa kana waan gaarii haasa'u. Egaa fakkaatee kiisni keessatti dhageeffan reedi. Akkas taatee kiisni makki yaada kenname. Okay, galatomaadha. Oduu gaddaati haamileen kiyya na cabee jira. Sababa abbaa kiyyaa dubartiin takka ifajjeessuudhaaf jennaan dhageenyaan hedduu takkan gaddee. Warra gumaa taane oollee baashuu guddii wallahi rabbiin nu baatu. Abbaan kiyya hedduu miskiina. Doktara Jaalaati doktara achirraanis mana adaamarraa qabda mana keessa waa'ee mana keetti sammee haa dubbannu. Bismillah abba bil molle marra biya batte buse agi Maki kajecha jirtu seena dhaggeeffadha maki kajecha jirtu waa'ee manaa irratti ragaa qabatamaa akkamitti amannaa ka jedhu ragaa fi gaafatte yoo bakka filii tokkollee irraa dhaale jettee dhimmoodha. Cheekii godhee amma isin agarsiisu. No waraqaa kaartaa bilaarii nu agarsiisi. Waraqaa kaartaa bilaarii nu agarsiisi. Guyyaa qabannee viidiyoo isaa bakka isaa asli yoo barbaadillee abbaa fedhe ergee haala harkisuu qabatamaa jechuudha. Manaa miti. Waraqaan biyya jira miidhagsuun ni jira. Biyyee kaasanii si ergan jee kaartaa bilaanii. Laa waraqaan biyya jira. Gaafa waan san dhugaa ta'uu bare inshallah asli giddiidhaan fidee achitti si fida biyyaatti jirtutti asii miti. Amerikaan ni deemu kamaali mana daamoo dhoqa. Halkan edana kana sirreessisee argisiisuu danda'a jechuudha. Ani waan namni argee dubbadhu takka hin jiru. Waan qaburraa waan ofii dalagadheerraa waan dalagee fidee waan irra jirurraa dubbadha malee fakkii miti. Seena bakka kanatti seena. Agarsiisni summa agarsiisi bakka. Afarso jala. Reefun tana mana isi akkuma seenetti dhugaa dubbachuu fi rabbi si haa kabaju ilmoo doktaraatti moodeetara hunda nagachaatee jirti. Waa'ee mana keessan yoo jiraate dhugaa itti ajjeesuu bareedduu waan hundi karaa laafaadha. Seena. Hayaa. Eeshi amma. Dhagaa ishi maakiyyee bareedduutiyya. Wanni amma as jettu kun hundi dhugaa ta'ee fataraa dabartee. Taasifuu dhugwaadaa fi seeru ta'e fakkeenyaaf kun waati itti kana jaartii qabaa hin jira jaartii diinagdee keenya waliin bahuun itti miskiina ati akkatti isaa wayyaa Asli bilbilatti asiki sagaleen kee fagoo jira. Sagaleen kee fagoo jirti as. Sagaleen kee fagoodha doktor. sagaleen kee bade doktora. Namni si dhagaa jiru amma garuu xiqqoon dhagaama. Amma hin jira dee. Ayyee. Amma yoo seenaa wanni ati jettu kun hundi dhugaa ta'ee turu manni kaartaa pilaanii kunillee dhugaa ta'ee mallaqni itti qabaachuullee dhugaa ta'ee jedhee ta'anitti fuudhuuf heeyyamu taate kunoo jaartii qaba. Ati ituu tana waan hinaaftu fakkaata. Akkamitti jaartii lamma faanatti heeruu murteessitee jaartii biyya sira akkuma jaarrakee dhiisee si fuudha moo lammaffaa si fuudha waan kanarratti beeksisa. Dhaga'e dhugaa jette kan hinaaffaa ani sirriitti hinaafa. Gizee awwala karoorfadhus yaadi kiyya keessas jaarsa tokkichatti heerumee ka itti heerume san ana qofa wajji jiraata akkas yaada akkasii
qabadde ture garuu eega atiin na dura bultii ijaarattee haadha manaa qabaattee ilmee qabaattee argee sammuutii tan tasgabbeessee in jaaladha waan isa jaaladhuufi inaaf fallee of keessa haqaa inni akkuma kiyya ka isiitillee isin na dura isatti dabalame akkuma isin isa jaalattutti akkuma isin isa kabajjutti yoo ufillee sabrii dhabee sabrootu ta'uu dhabee akka haala ittiin si argadhu mijeeffatu jira malee hinaaffaa hin qabaasni si galaa. Yoo gaafna argatte tunin dubbattu kun of fayyaalettiidha gabbai mucaan kenna jettee hoo gandummaan si qabdeetti laa wallahi jedhu ani hogguu suura seenuu argu akka nama ofii kiyaadeetti garaana nyaatte seenuu ni jaaladha ni kabaja seenuu akka waan onnetii tana keessa yookaan garaa kee kana biintitee baatetti garaana nyaatti ani jedhu naadha seenallee in jaaladha in kabaja yoo isin na jaalatte in kabaja yoo isin na kabaje luka isii dhiqee akka obboleettitti siree tikkitti rakko jiraaf nuti yoo amalli kiyyaaf keessii ta'e ani in dubbadhame no amalee gowwaadha wallahi ani daqiiqa takka keessan turu si gala. Yoo haati takka doktora gaafii shulluqa akkam goota jedhu dhala shulluqa akkam goota jedhu waa'ee shulluqa kanadda shulluqa afarso dhimma kaayiroo keessaa bahe. Shulluqa maanne shulluqa yuun beeku dura shulluqa jechuun maanne. Dhimma kaayiroo keessan seerii maqaa shulluqaa kee achitti sabiraatti. Shulluqaan maanne maqaan maanne. Dhiisati kuni kaayiroo hin jiru dhiisi shira taatee suudhiiti galchuu akkana godha dhaga'inatti. Amma kooyi maashaallah tabaarakallaa. Bakka siree jettu sanitti dhugaadha yoo haati asli haati seenaa. Isaanii ani amala xiqqoo isiin aariitti tiyyeessan fudhatanii siree takka hojjechiisna maali ati jidduu teennoo ciiste jaalala bareeddoo nuuf kennite maal irratti wal geenna ati si barbaannaa miti. Nuti garagalee ciise hoo ciisu. Indi maal jechuudha. Jechuun akka tasaa amma koy dhageeffadhu seenaa ani amma muuxannoo qaba dhageeffadhu sitti hima. Keenya miti lamaan jidduu yoo ciise. Aboo gurbaa afarso ati dhimma kaayiroo keessaa bahi suudii jirta jallisii nu dhageeffadhu as laatta mucaani muuxannoo qaburraa kennaa amma siree takkarra hin ba'anii dhugaadha namni kun miira qabaa gisee amma miirri isaa kaka'ee jedhe eenyutti garagala kaa namni isii galee jaartii hangafaattu ni fa'aan jabeeffamti ati immootu jaartii lamaffaati sinquufne mee atammoo jettu gisee sadeen nuti garagala mucaan kun yoo miira keessa gale galee anamma akka muuxannoo ofii qabutti algaa tokkorra hin fidu qophatti shoffora lamaanu galee. Laadha asli yoo akka warra faranjiisan takka dubbataa takka hojii ciise malee. Laadha kun wagguu sanillee beeka namni wanti kun jaalalaami wal jaalannee wajjin gorfaa takka keessa jirraa miti sheemii ni eegaaf qalas ni kabaja yeroo isin ni kabajaa fi boodallee rakkoon qabu. Sigale? Jawar Muhammadillee seenaa wanni siin galin maaliin ni beekta? Meeqa yaa seenatti sabbiraayi wayima amma gita Jawar Muhammad. Jawar isin hordofaara? Hordofaa barraa wallahi. Oh my god. Wallahi asliye kee kama si jaaladhe isa. Amma koya waa'ee ila waa'ee siree